Garaana nyaatee baay'ee bakka gara ijoollee shamaa kanatti baay'ee duuti deddeebi'aa jiran maaliif akka ta'e hin beeku akka waan beekanii maratanii filatanii beekanii akka waan nu hojjeessanii jechuudha. Jarri kun maal akka ta'e hin beeku dhugaa dubbachuu kana keessa baay'ee tokko bakka ol ba'ees dubbadhee hin beeku namatti garuu jaraatu hojjeta osoo ijoollee keenyaa kun baay'ee tokko bila waaqayyo waa tokko subachiisan dhaggeeffatu baay'atee jira nutti ulfaatee jira baay'ee dadhabne dhugaa dubbachuuf. Koila waisitti ma ate ana jalduuti. No. Ambootti nan siqa. Amboo singoo gina akkana nafa. Ginci. Bakka ginci dhiqaba. Ayye. Amma laal jaratu nujjeesaa jira nutti baay'ate osoo hin taane nuti ofitti baay'isee beekta. Akkamitti jettee ona maal gochuudhuma qabnaa kanarratti dhugaa akkamitti jettee na dhaggeeffadhu lubbu. Jabaannee maal gochuu qabna bakka mari'achuu qabna. Ila sireesin sitti maan na dhaggeeffadhu. Kutaan biraa amma Arsiin jira, Jimmi jira, Harargeen jira, Wallo jira. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundisaa biyya abbaa keessa ni jira. Galee isaan maal godhu sitti fakkaate gaafa ati yoo rakkadhe naan jette rakkina ati rakkadhe sanii ofiidhaa yoo danda'aniin furu ofiidhaa yoo furuu hin dandeenye immoo baasanii miidiyaa irratti namni kun waan akkanaatiin rakkatee jirtu mucoon tuni maal Oromoo maal jettu jedhanii gadi baasan isaan jechuu kutaan biraa kun kan keenya immoo tuni amma mucooni maadaamina albeeraan adoorsistii jettee gaafa ishiin obboleessatti himattu intaluma ishii kun asirratti argitu kanatti gaafa himattu maadaamin albeeraan doorsistii micoota na bilbila malee hojjisiisaa jirti jettee gadi baatee dubban. Aga ishiin duututti eegdeti. Isa baramma kana. Aga ishiin duututti eegdeti ishiin duunani baga duutee sheelaa gurraacha mataatti xaxattee Oromoo na gargaaraati. Lubbuun Oromoo waaqa miti baay'ee Oromoon nama foon tortoraa nama yaadni dadhabaa nama garaa udaaniti. Lubbuun Oromoo harkan jirtu micoo duutetti Oromoo lubbuu deebisuu hin danda'u. Reeffa hin baasin galchuun maallaqa funaannatan. Reeffa mootummaan galchuuni reeffa mootummaatu galchaa gumuruufi dhaqanii reeffa micoo fudhatanii iddoo dhaloota isiitti bakka barbaadan geessanii awwaallachuu danda'u. Siigalee isaan waa'ee gargaarsa reeffan. Waa'ee gargaarsa isa sirriitti ijoollee keenya hubachiisa. Waaqayyo na xumursiisa. Tole ishee ofiin. Biizinasa reeffan banachuu baratan bakka harka bareedooluu sosaata akkaawunti. Biizinasa reeffan gaafa isaan dhufanii reeffa galchinaa maallaqa fidaa jedhe Oromoon kun gowwaa jechuudha. Uummanni miskiinni kuni duubatti hin deebi'u biizinasa isaan reeffan banatan kana akka isaan barbaadanii ol maallaqa fuudhetti hirkisa waan ta'eef isaan baranii jiranii mi'eeffatanii jiranii gaafa ijoolleen rakkoo keessa jirtu namni tun rakkoo keessa jirti kottaa gargaara jechuu dhiisanii agadu tutti eeguu gaafa siin dute gadi baanii Oromoo nu gargaaraati. Kanuma icciitiin biraan jiru. Sigalee. Noi kana ati kana jechuun hundumti keenya iyyuu warri dhugaadhaaf dubbatu namni dhugaadhumaan namni waaqayyoof jedhee dubbatu namni haqaan jiraachuu barbaadu isa kana obboloota hundumaa hubachiisudha jechuudha ijoollee keenya hundumaa warreen afaan dhagaan hundiyyuu kana beekuu qabu waa'ee reeffa gara biyyaa galchuu kanarratti sirriitti obboloota gorsaa jechuudha ijoollee keenya gorsaa uummata gorsaa warri kana quba qabaattan warri dirqama sirriitti adda baafattanii beektan akka kana ta'e gorsaatii kanaan booda isarratti walii galla rakkoon hin jiru waa'ee gargaarsa irratti jechuudha namni tokko iyyuu nyaachuun qabu dafqa namaa lafaa ka'eetu hundi keenya akkatti finno hundi keenya iyyuu gubannee boonyee torbee lama torbee meeqatti jechuudha dawulni keenya ga'een of hin kennamu bal guyyaatti gubannee boonyee agar boonyee jechuudha nuyi of dadhabne bakka wanta ammatti nutti hin kennamu miindaan keenya isumarraa immoo nuti garaan jabaanna nama gargaaras turreerra dhugaa dubbachuuf taanaan irratti jechuudha. Wanti amma yoonatti mootummaan ni galchaa itti gaafatamummaa fudhatee ni galcha jedhu iyyuu hin beeku maaliif silaa gadi ba'anii gargaara jedhu waan ta'eef akka waan mootummaan itti gaafatamummaa hin qabneetti reeffa galchuu reeffa uummatatu galfatanatti fakkaata amma har'aatti iyyuu jechuudha. Garuu kaleessa sila taa'ee dhaggeeffadheen ture yerooti kana dubbattu akkuma kaleessiroon si barreessaa ture sana jechuudha. Aniyyuu reefuun kanayyuu adda baafadheesin jechuu barbaadeen hedduun keenya kanatti wallaalummaa keenyatti hubamaatii jirra. Kanaafuu kan uummatatti ifa nuu godhaayi mirgaaf dirqama keenya osoo adda baafannee beekne hundumti keenya iyyuu rakkan. Rakkoon humti jaraan nurra ga'u kun iyyuu narraa hir'ata.
Rakkoon keenya wallaalummaadha. Ijoolleen keenya immoo keessummaa baay'ee wallaaladha. Nuti wallaaladha jechuudha. Ijoolleen gara keenyaa kun sodaa qabna. Baay'ee sodaannoo ol baanii hin dubbannu. Dhugaa dubbachuuf rakkoon keenya isa kanadha. Sodaa qabna. Mirgaaf dirqama keenya yoo beekne sodaanis nurraa hafaa jirrillee bakka miidhaan illee nurraa hir'achaa deema jechuudha. Amma nutti baay'atee fi ijoollee keenyatti sababa nuyi sodaa qabnuuf ol baanii ni mannu. Gino gaafa duuta ol ba'anii too hima jechuudha waan ishiin keessa turte. So kaleessa akkuma warra kuunii gadi ba'anii too himatanii yoo. Silaa kun nurraan ga'u inuma baraaramti lubbuun ishee. Amma immoo waan ishiin ittiin boqotte kanayyuu jechuun adda baafamee wanni dubbatame hin jiru. Kanaaf ani wanni hin beeku hin jiru jechuudha. Ani kaleessa obboleetti danatti fakkaate kanan dhagee dheengadda gaafuma ishiin boqottu sana ishii kanaa miti macawaati suura asirratti hiite kana miti obboleetti ishiiti jettee kan dubbatte takka jechuudha. Natti machaa turtee jettee kan boossu takka jechuudha. Obboleetti miti durbiidha dana. Kana hin beeku akka obboleetti natti fakkaate koodee koo jettii kanaaf ishiirraa axxaarra guyyaa alaame kan ofii kootiin dubbisne. Durbiidha jedhanii ofuutee jette waan ta'eef poolisiin immoo dhaqee ofuudhuuf dhiisuu odoo suura hin kaasin hin jiru kaameeraan hin jira jedhanii ofuudhuuf sana isaa baasan suura ishee. Dubbachuu ofuutee. Kanaaf ishii sirriitti. Abbaa manaatitti bilbilamee waggaa tokko as turte reef ishii marammaramee dhukkuba onneeti jedhamee dhukkuba onneetiin duutee jedhamee abbaan manaa ani qarshii qabu asumatti awwaallamtuudha. Lakki biyya hormaatti na awwaallamtuu hin galti hin baasitu galta jennee keenya abbaa manichaa dubbisnee reeffa ishii hin baasin galtee booleedhaa dhaqanii gumuruuti reeffa ishii fudhatanii awwaallatan maatii. Tokko intala ganda abaa bareedaa aanaa dandi. Ji'a sadii mana yaalaa nan beekaan quban qaba isa gargaarsa keessa iyyuu turreerra. Maal gargaarta? Nuti gargaarsa goonee jirra karaa waldaatiin beekta karaa waldaatiin ijoolleen wanta jedhanii obboleettiin keenya kun reeffa akka biyya nuu galu jennaan gargaarsa walitti qabneerra nuti ijoollee hedduun jechuudha. Meera waldaatiin asirratti beekan karaa kanaan quban qaba. Karaa biraa miidiyaa irratti quban qaba. Akaawuntiin irratti akkauntuma nama naannoo ishiiti jechuudha. Nama naannoo ishii kan maatiin ishee beekan. Nuti filatu. reeffa gaaffitti maan qowwee sitti ma reeffa sanii caaltuu dibaabatitti sheerii naa godha. Reeffa sallaa ji'a sadii mana yaalaa keessa ciiste micoossun. Sirriitti na dhaggeeffadhu. Illee baay'ee aarree turre maa dura nutti ni minaa. Dhaggeeffadhu haasaa na jalaan kukutin dhaggeeffadhu. Ji'a sadii mana yaalaa keessa ciiste. Akkanumatti odoo gas irra teenyee taphannu obboleettiin ishii urjii jedhamtu takka Suudi Arabiyaa jiraatti ishii dhuftee nu dubbistee nutti himte. Mana yaalaa keessatti dhibamaa jirti jettee. Achumaanis namayyuu dhabee hiriyaatiyya. Intala dhalattuu aanaa meettaa roobii. Ishii kadhadhee ijoollee ishiitiin adaree daqiiqaa 10 irraa fagaatti. Illee manni jireenya ishii daqiiqaa 10 mana yaalaa san irraa fagaata. Iddoon hojii ishii sa'aatii 2 iddoo san irraa fagaata. Sirra anarra suma wayya jedheeni dirqisiisee hojii ofiitii baatee mana jireenya ishiititti deebitee mana yaalaa sanitti daqiiqaa 10 irraa fagaatu sanitti deddeebitee gaafachaa turte. Caaltuu dibaabaa jedhamti. Bilbila ishii siifaan erga dubbisuu dandeessa. Yookiin caaltuu dibaabaa lakkoofsa tokko moo waan akkasiiti immoo tiktookiin ishii gaafachuu dandeessa bilbiltee. Achi booda itti deddeebitee gaafachaa turte hin boqatte micoossun ji'a 3 booda. Si galee ji'a 3 booda gaafa micoossun boqattu reeffi micoosanii natsaa sumuuniin odootti hin kafalamin gale. Reeffa san kan galte caaltuu dibaabaa faadha. Caaltuu dibaabaa mucaan qulqullina mana yaalaa ishiin keessatti yaalamaa turte san Kuwait hospitaalii jedhama. Kuwait hospitaalii sanitti deebi'ee gaggaafachaa ture isaantu galche reeffa san. Odoo reeffi sun hin galiin reeffa asii ergamuudha ka'e maal jedhe abbaan manaa ishii waanan ittiin booledha reeffa fuudhee ganda qabaa bareedatitti galchee awwaalchisiisu birri walitti naa guuraa guruubbiidhaanii jedhe. Achumaanan obbolaa ishii lamatu Suudiirra jiru. Birri erginaaf caaltu dhaayii akkaawuntii nu ergi akkaawuntii keessan nuuf ergaa birri isin erginaa kan tiraanspoortii tirree qoricha jennaan qorichi manni yaalichaa ofiif kennamaa fi qorichi yaalaa ishii barbaachisu hin jiru nu jedhan doktoroota gaafannaan. Waan ittiin tiraanspoortii deddeebitanii gaafattas isin ergina akkaawuntii nu ergaa jedhan obbolaa ishii lama Suudiirra. Sagaleen eenyu bira dhamuutti godhaa.
Yakki jennee dinnee gaafa kaanitti gaafa abbaan manaa ishii dhufee birrii walitti guuratii reeffanii waan ani itti reeffa galchu jennaan reeffi yoo asii ergame konkolaataan birrii 5,000 fixu kan maaliif birrii walitti guura jedhee ani ofii kiyya obboleettii ishii suudii jirtu sani sagalee qabee lakki nu lamaan iyyuu hin jirraa nuti maallaqa abbaa keenya irratti erginee jirraa abbaan keenya reeffa micoo obboleettii teenyaa fudhatee hin awwaallataa. Inni maaliif akka inni gargaarsa gaafate isatu beekaa sumunii takka galatoomaa itti dadhabdanii ammarree sagalee hawaasaa biraa baasee si dhaggeeffachiisuu hin danda'a. Naan jette obboleetti ishii hurjii jedhamti Suudi Arabiyaa jirti. Achumaaniin itti dhiise. Si galee micooree fi biyya galee hawwaallamte waa'ee gargaarsa achi godhaas godha duutee ishii gaafa duraa mana yaalaa san ciistee jirti dhaqaa gaafadhaa jedhee viidiyoo hojjadhe suura ishiit irratti gaafa ishiin boqattullee boqatte jedhee viidiyoo hojjadhe sanaan booda itti dhiisnemti. Akkasin immoo kadhattanii achiin keessodhaan gurubbii humtanii gargaarsa guurtan. Erga reeffi galee immoo odoo reeffi hin galiin guurtan sila ta'e. Tikkeetti birrii meeqan bittan? Ay uummata keenya kana. Maallaqni keessan maal waan rakkattu tana nan gargaartaniin jedha. Gola maadaamti na waan saamee na gargaarata. Maa kana gargaartanii hedduun qaba. Ijoolleen doskaatti gurubbii uumsiisanii qofa birrii baay'ee guursisaa jiru obboleettii Toomee dhiisi. Waaqa sinitti fuudhe dhugaa rabbi miskiinuma sin rabbi nama maratta. Maal garaan cakkana nuuf hin boontu hoggaa namni waan tokko nama. Maaltu dibaabatutti sheerii godhaa fidaa dhugaa waaqa reeffa sussumuuniin itti hin baane hin baasitu galjareef. Unkaan reeffa dhiisitiin mana yaalaa keessa ji'a 3 ciistee manni yaalaa sussumuuniin nu gaafan. Mana yaalaa ganni ooroo mana yaalaa ganni ooroo dhattee to daabboo kiyyaa gaditti jilba kiyyaa walitti waan abae qofa keessatti jettee birrii guurratte san mana yaalaa kan gurgurtu. Baga guurree. Baga ke durung kintirin ke tapi afaan ke walitti siapa ka kuntal harra bulgu. Bineji harra hojjetatanii nyaatanii kan maallaqa namaa nama du'eerre kadhattan. Bartaan biizina sabanatti nama Bontu maal argatte immoo badeen. Ani TikTok intala dore aga namni duutti rakkina namaa dhufanii namatti ni mani aga duutti eeguu gaafa du'e gadi baanii biizinasa ittiin banatu laa baga guurreetti kan mi'eeffatte reeffa namaatiin biizinasa gurrachuu kan barte. Xinxirii keeti fi afaan kee walitti si habba bakki ijoo bilbilee ofiin boontuu dhaggeeffadhu siittan hima. Bilbilee gaafannee birrii hin barbaannu jedhanii jiru baasi galcha. Mucayyoo kana jechuudha reeffa olii gadi namatu eenyuu fida. Kaleessa Dhugaa rabbii dawwalee gaafadhu sii kenna. Namni Kaleessa hin barbaannu jettee obboleettiin seenaa hinde? kaleessa Hin barbaannu birrii hin guurinaadha namni guures immoo hin jiru. Nuti ofiinis of ajjeestu namni ajjeesu madaaminis ajjeesu xumurachaa jirra. Sagalee qofa nuu taa'aadha malee boruu akka shamarran tokko irraa maaliif ana dhaabe ani lubbuun barbaadu obboleettirree dubbiseen. Taafuu qoyana kana dhibe baay'amma. Sagalee san maalitti taana lubbuutu nu harka jira lubbuutti deebisna moonti. Ilaa gaafa lubbuun jirtu dhufanii rakkina siin dubbanne. Maalitti taana reeffa galchanii moo awwaajii goona akka iddirii tasirra jira kan itti awwaajnu. Awwaaj. Mee gar malee na dhukkubaa sagalee naa taabbu. Ani namaan lagalchee miti nama du'e dura otoo nyaata. Lubbu gaafa duute sii taana suura Sagalee naa ta'e babbareeda ofiin boontuu suura qofidiiti. suura babbareeda sana ergite. Gaafa deemaatti hin gootare. Lakka gaduututti hin ta'u hin beeku. Ofiin boontu gaafa suurri bareedee dhiisee maal